Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 23 irratti kan jiru ta'a. Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 23 gaaffiidha. Mata dureen keenyas gaaffii sanadha jechuudha. Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 23. Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 23. Maal jedhaa? 22 irraa kaaseen dubbisa. Yesuus mandarootaa fi gandeen keessa darbe hundumaatti barsiisaa gara Yerusaalemitti na deema ture. Lakkoofsa 23. Namni tokko yaa gooftaa fayyuuf kan jiran muraasa ta'u moo jedhee gaafate jedha. Gaaffiin inni gaafate fayyuuf kan jiran muraasa ta'u moo jedhee gaafate jedha. Mata duree kanadha kan nuti galgala kana walii wajjin ilaalla. Fayyuuf kan jiran hangam ta'u jedhu jechuudha. Fayyuuf kan jiran hangam ta'u. Gaaffii kanarratti akkana nama isin gaafadhe miti kan jiru. Fayyuuf kan jiran hammam ta'u kan jedhu miti gaaffichi. Namni kun gaafa gaafate fayyuuf kan jiran muraasa ta'u moo jedhee gaafate. Kana jechuun yaada namichaa keessaa akkaataan fuulduree hiree namaa kan jiru fayyina irratti baay'ee rakkoo guddaa akka qabudha jechuudha. Maaliif hangam ta'uu fi muraasa ta'u moo jedhanii gaafachuu gidduuyyuu garaagarummaatu jira waan ta'eef jechuudha. Innaa fayyuuf kan jiran hangam ta'u. Tarii mee isin akkasiin tilmaamtan irra deebitanii tilmaama keessan akkasiin ilaaltan nan barbaada galgala kana. Namoonni fayyuuf jiran hammam ta'u jettanii yaadu. Hammam ta'u jettanii yaadu. Baay'ee ta'u. Muraasa ta'u. Tarii immoo hin jiraniyyuu ta'a. Hin jiraniyyuu ta'a. Namoonni yaada kana sadaniyyuu qabu. Yaaduma kana sadan qabu namoonni jechuudha. Namootumti amanan namni fayyuu waan jiruyyuu natti hin fakkaatu namni jedhus jira. Hedduu macaafa qulqulluu maqaa dhahee jechuudha. Namoonni fayyan lakkoofsaan beekamoodha jedhamanii jechuun macaafa qulqulluu irratti baay'inni isaanii lakkoofsaan katabameera jedhanii namoonni ilaalcha akkasii qaban jiru. Kiristaanuma ta'anii jechuudha. Akkasuma immoo namoonni fayyan lakkoofsi isaanii hedduudha kan jedhan jiru jechuudha. Isin warra kam keessa jiru? Namoonni fayyan hangam baay'atu isin biratti? Hangam baay'atu namoonni fayyan? Ani xumura irratti hundumti keenya kan ittiin walii gallu mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 9 irra kan jiru walii galla. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 9 hundumti keessan akka baafatan hin barbaadu. Mul'ata Yohaannis boqonnaan 7 lakkoofsa 9 dhiifama. Boqonnaan 7 lakkoofsa 9 deebiidha jechuudha. Deebiidha. Deebii isaa isinitti himee ka'eetaniin achiin booddee gara tuqaa barbaachisaa ta'e itti darbina jechuudha. Namoonni fayyan hangam ta'u kan jedhuun boqonnaa 7 lakkoofsa 9 kana booddees ilaaleen jedha. Tuuta sonaan baay'ee saba hundumaa keessaa, gosa hundumaa keessaa, nama hundumaa keessaa, afaan dubbatu hundumaa keessaa kan dhufan warra homtinuu lakkaa'uu hin dandeenye nan argee jira. Isaan uffata adii uffatanii damee mukameettii harka isaaniitti qabatanii teessicha dura hoolicha duras ni dhaabbatu turanii jedha. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Ani yeroo bakka kana dubbisu kallattiidhumaan jireenyi koo abdii guutuu qaba jechuudha. Maaliif jennaan yeroon haalota ilaalu namni fayyuu hinuma jira jedheen garaa kootti tilmaamuu hin danda'u. Garuu ammoo Waaqayyo Yohaannisitti kan inni mul'ise namoonni fayyan lakkoofsi isaanii iyyuu hin beekamudha. Namni iyyuu lakkaa'ee fixuu hin danda'u. Isaan hedduu. Kanaaf iyyuu deebiin keenya deebiin namoonni fayyan hangam ta'u jedhu mul'anni Yohaannis mul'ata Yesuus Kiristoos isa inni Waaqayyo irraa argatedha jedhee boqonnaa 1 lakkoofsa 1 sirriitti mul'anni kun mul'ata gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e nuuf kaa'a waan ta'eef shakkii tokkollee hin qabnu jechuudha. Kanaaf iyyuu namoonni fayyan baay'eedha. Namoonni fayyan baay'ee. Namni iyyuu lakkaa'ee fixuu hin danda'u baay'ina isaanii irraa kan ta'e. Anii fi isinis isaan kana keessaa tokko maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Tuqaa kana namoonni
gaaffii kan isaanitti ta'uuf sababni isaa sababa sadiitu jira. Sababa sadiitu jira namoonni mata duree kana kan gaafatanii. Keessumaa namoonni namni fayyuu muraasa ta'a jedhee akka tilmaamu kan isa taasisu waan sadiitu jira. Isaan sadii kana akkasiin hubattanii barbaada. Inni jalqabaa namoonni ulaagaan amantii baay'ee ulfaataa jedhanii yeroo yaadan. Ulaagaan amantii, ulaagaan samaayii nama galchu baay'ee ulfaataa jedhanii gaafa yaaduu jalqaban gaafa sana maal ta'uu jalqabu? Samii galuu isaanii ofiima isaaniiyyuu of shakkuu jalqabu. Of shakkuun gaariidha. Maaliif jennaan namni ani dhaabbadheen jira ofiin jedhu akka hin kubnetti haa eeggatu jedhameera waan ta'eef waa'ee ofii irratti gaafa hundumaa ofitti amanamummaa guutuu qabaachuun gaarii. Garuu ammoo ulaagaan amantii namoonni hedduu macaafa qulqulluu tokko tokko dalga hubachuudhaan jechuudha. Ulaagaan amantii baay'ee ulfaataadha jedhanii gaafa yaadan bakka namni fayyuu hin jiru jedhanii tilmaamuu jalqabu jechuudha. Inni kan biraan namoonni dhama'iinsa ofii isaaniitiin jireenya bara baraa argachuudhaaf gaafa shaakaluu jalqaban gaafa sana fayyuun hin danda'amu kan jedhurra gahu jechuudha. Maaliif jennaan qulqullummaa dhama'iinsa dhuunfaa isaaniitiin qulqullummaa bira gahuudhaaf guutummaa bira gahuudhaaf yeroo hundumaa of dhamaasu waan ta'eef achiin fuula waaqayyo fuulduratti hojii dhuunfaa isaaniitiin guutuu ta'anii argamuudhaaf yaadu waan ta'eef kun ammoo gaafa akka inni hin danda'amne gaafa hubatan gaafa sana namni fayyuyyuu hin jiru jechuu jalqabu jechuudha. Isinii galee qabxiin inni sadaffaan namni kan inni gaaffiin kun sammuu isaa keessatti kan inni uumamu yeroo itti Yesuusiin dhiisee nama ilaaluu jalqabu. Macaafni qulqulluun keenya kan nuun jedhu Ibroonni boqonnaan 12:3 Yesuus Kiristoos isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasutti ija keenya hin buqqifannu jedha. Malee gaggeessitoota amantii keenya irraatii ija keenya hin buqqifannu jedha. Yookiin immoo namoota kennaa hafuuraa gaarii qabu jennee yaadnu irraatii ija keenya hin buqqifannu hin jedhu. Ijji keenya kan inni yeroo hunduma ilaaluu qabu of duratti tokkichi kan nuti ija keenya irraa buqqisuu hin qabne yoomiyyuu dagachuus hin qabne Yesuus Kiristoos miidha jechuudha. Isa nama ta'ee nu gidduu deddeebi'uuf jedhee fannoo irratti aarsaa nuuf ta'e Kiristoosiin gaafa hundumaa hin laalle yoo ta'e gaafa hundumaa jireenyi keenya abdiitiin guutuudha jechuudha. Malee tilmaama dadhabaa akkasii keessa hin galu. Garuu wantoonni kun sadan namoonni ulaagaan amantii baay'ee cimaadha jedhanii gaafa yaadan. Dhama'iinsa ofii isaaniitiin qulqulluu ta'uudhaaf gaafa yaadan. Akkasuma immoo Yesuusiin dhiisanii namoota gaafa ilaaluu jalqaban gaafa sana namni jireenya bara galuu hin danda'u jedhanii tilmaamuu jalqabu jechuudha. Sanuuyyuu macaafa qulqulluu maqaa dhahuu jalqabu. Fakkeenyaaf ani nan beekama Luqaas boqonnaa 18:8 ijoollummaa koorraa kaasee namoonni yeroo lallaban Yesuus Kiristoos guyyaa dhufa kootiitti nama tokkoyyuu argadhaa laata jedhaniiti yeroo isaan barsiisan yeroo hedduun dhagahaa guddate. Kana booddee gaaffii natti ta'aa ture akkamittiin Yesuus nama tokkoyyuu argadhaa laata jedhaa. Maaliif kuni namni tokko maal bartootuma keessaallee bartootumti nama 12 keessaa namni tokko argamu taanaan maal jechuudha kun kan jedhu Kiristoos waanuma namni tokko fayyuu hin dandeenyeef jecha fannoo irratti aarsaa ta'ee namuma tokkoyyuu fayyisuu akka hin dandeenye yoo ta'u shakkuuti hanga sana aarsaa ta'e haga jedhutti sammuu koo keessa deddeebi'aa ture jechuudha. Garuu iddoo sana yoo laaltan Luqaas boqonnaa 18:8 yoo laaltan Kiristoos nama tokkollee argadhaa laata jedhe osoo hin taane amantii lafarraa argadhaa laataadha kan inni jedhe. Amantii lafarraa argadhaa laata. Kana malees ammoo gooftaan keenya Yesuus karaan gara jireenyaatti geessu dhiphaa akka inni ta'e, aarsaa akka inni nama kaffalchiisu, rakasa akka inni hin taane samii wanti Yesuus dubbatee jira. Wanti Yesuus dubbatee jira. Isaan kun hundumtuu garuu namni jireenya bara baraa argachuu hin danda'u yookiin immoo namoonni fayyan lakkoofsaan muraasa ta'uu jechuuf sababa ta'an. Isinii galee namoonni kan biraan immoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 kaasuudhaan namoonni lakkoofsaan kan fayyan lakkoofsumaan isaan
Kan fayyan nama 100,000 fi 44,000 qofa jedhaniiti namoonni tilmaaman jiru. Sababii kanaaf jecha ani namoota akkasii wajjin wal quunnamee beeka. Namoonni fayyan lakkoofsumti isaanii beekamaadha jedhanii namoota yaadan jechuudha. Tarii inni kana amma mata duree kana miti kanan qabadhee dhiyaate garuu haa ta'u iyyuu malee macaafni qulqulluun ifatti isaan kun gareewwan ta'an garee wayii akka isaan ta'an warroota fayyan keessaa namoonni mul'ata boqonnaa 14 irratti ibsaman garee wayii akka isaan ta'an hin kaasa. Garee wayii akka isaan ta'an hin kaasa. Malee guutummaan guutuutti aarsaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kaffaleen namoota fayyuu danda'antu baay'inni isaanii haga kana qofaa kan jedhu ragaan macaafa qulqulluun jiru jedha. Faallaa kana mul'anni boqonnaan 7 lakkoofsa 9 nuti dubbisne namoonni fayyan baay'inni isaanii hedduu akka ta'e kaasa. Maaliif ree macaafni qulqulluun kan inni balbala dhiphaatiin ol galaa kan inni jedhu aarsaa nama kaffalchiisa kan jedhu yeroo tokko immoo Yesuus sooressoonni mootummaa waaqayyootti galuu irra gaalli qaawwaliin immoo keessaa bahuutu salphataa jechuudhaan namoonni qabeenya ol'aanaa qaban mootummaa waaqayyootti galuudhaaf akka isaan hedduu rakkatan kaasaa ture. Maaliif jennaan keessumaa bara xumuraa keessatti amaloonni namoonni agarsiisuu malan macaafa qulqulluu keenya keessa sirriitti akkuma nuuf ibsame fakkeenyaaf Phexros 2:3 yoo dubbistan namoonni akka bakkeetiin mul'atutti nama amantii fakkaatanii humna nama amantii keessaan argamu garuu tokkollee kan hin qabne akka isaan ta'an. Tasalonqee 2:2 yoo dubbistan kanumaa wajjin wal fakkaata. Namoonni gara jaboota akka isaan ta'an jaalalli nama keessaa badaa akka adeemu guutummaatti amalli Kiristoos nama keessaa dhabamaa akka deemudha kan kaasu jechuudha. Maatiyus 24:12 irratti seera maleessummaa waan baay'atu jaalalli namaa qabbanaa adeema jedha. Even yeroon xumura keessa jiru ani keessa jiraannu immoo even namootuma warra fo'amaniif iyyuu baay'ee qormaata guddaa akka inni ta'ee fi wanti biyyi lafaa oomishaa bultu ijoollee waaqayyoof iyyuu baay'ee sodaachisaa akka ta'e kaasa. Maatiyus 24:22 warra fo'aman iyyuu amma gowwoomsanitti hin ka'u raajoonni sobduun jedha. Isa kana immoo ija keenyaan argaa jirra jechuudha. So kanarraan ka'uudhaan ulaan fayyina cichoomina akka gaafatu. Cichoomina akka gaafatu. Calqisee manamni fiigaa akka deemee hin galle. Garuu ammoo akka sila jenne namni dhama'iinsa dhuunfaa isaa irratti osoo hin taane aarsaa gooftaa Yesuus dhala namaaf kaffale irratti gaafa hundumaa hirkachuu danda'uu qaba kan jedhu waamichaan galgala kana ani isiniif gochuu barbaadu. Keessumaa waldaa keenya keessatti seenaa keessatti yoo ilaaltan qajeelummaa amantiidhaan barumsi jedhu jalqaba yeroo waldaa kana keessatti bara 1880 keessa yeroo jalqabetti barumsi kun iddoo gadaanaadha ture kan inni argate sababii kanaaf eekkamsa guddaatu waldaa kanarra deddeebi'aa ture. Namoonni dhimma kanarratti raajiin maal akka jedhu dubbistanii beektan yoo jiraatan baay'ee nama rifaasisa. Waaqayyo hagam akka dhimma kanarratti saba bara xumuraatti akka inni gadde jechuudha. Qajeelummaa amantiidhaan kan jedhu. Waldaa keenya keessatti har'allee taanaan inni qajeelummaa amantiidhaan jedhu namni gurra isaarra yaa'uu hin barbaadu. Aarsaan Kiristoos dhala namaaf kaffale kanadha jedhee namni yeroo dubbatu akka waan gadhiisitti jiraadhu namaan jechuutti namoonni yeroo isaan fudhatantu jira. Qooda kana yeroo hundumaa waa'ee seera fayyaa akka barsiifamu ani seera fayyaa akka barsiifamu nan barbaada. Garuu yeroo hundumaa kana godhi, kana hin godhin, kana godhi, kana hin godhin kan jedhu qofti akka barsiifamu namoonni barbaadan jiru. Maaliif jennaan wantoonni akkasii jireenya bara baraa argachuudhaaf ulaagaa namtolchee kaa'utti nama geessu waan ta'eef namni yeroo hundumaa aarsaa gooftaa Yesuus dhala namaaf kaffale irratti hangam bu'uureffamnetti rakkoo guddaa qaba. Isa kan akkasii itti yaadan hin barbaadu. Isa kan akkasii itti yaadan hin barbaadu. Garuu mul'ata boqonnaa 7 lakkoofsa 9tti hin geessu.
Mul'ata boqonnaa torba lakkoofsa 9 irratti sila akka isin dubbise gosa hundumaa keessaa afaan dubbatamu hundumaa keessaa nama hundumaa keessaa jedheeti namoonni lakkaa'amuu hin dandeenye akka galataaf damee muka miixxee harkatti qabatanii fuula waaqayyootti dhaabbatan erga nuu kaasee booddee achiin faarfannaa isaaniitti jarri kunis sagalee guddaadhaan akkuma faarfannaa isa jalqaba amma dhaggeeffanne kana jechuudha. Sagalee guddaadhaan fayyinni waaqayyo keenya isa teessicha irra taa'u biraa oolicha biraa isin argama jedhanii faarfatan jedha. Kana booddee ergamoonni teessicha manguddoota uumama lubbuu qaban arbanis naanna'anii dhaabatan hundinuu teessicha duratti adda isaaniitiin gombifamanii waaqayyoof sagadan waa'ee warra fayyaniitiin jechuudha. Waaqayyoof sagadan galatatu samaayii keessa jira jechuudha. Faarfannaatu samaayii keessa jira. Achi booddee hoo sagada isaanii keessattis ameen waaqayyo keenyaaf qubaan guddinni ogummaan galanni ulfinni humni aangoon baraa hamma bara baraatti haa ta'u ameen jedhan jira. Ameen. Sana booddee isatti hubee jiru akkasiin ilaaltanii barbaada. Lakkoofsa 13 ergasii manguddoota keessaa inni tokko warri uffata adii uffatan kun eenyu fa'i eessaa dhufanis jedhee na gaafatee jedha Yohaannis. Ani immoo gooftaa kusitu beeka jedheen deebisee. Inni immoo isaan kun warra rakkina guddaa keessaa ba'anii dhufanidha. Uffata isaanii dhiiga hoolichaatiin miiccatanii addeeffataniiru. Maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Uffata isaanii kan isaan addeeffatan mushurroota fakkaatanii samaayii keessatti kan isaan miidhaganii mul'atan kun sababii dhameensa dhuunfaa isaaniitiin jedhu. Sababii isaan uummata cimoo ta'aniitiin jedhu. Hin jedhu gonkumaa. Sababii ulaagaa amantii tokko lamaan funaananii eeganiif hin jedhu. Sababni tokkoo fi tokko kan samaayii keessatti argamu yoo jiraate sababa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiiga isaa fannoo irratti nuuf dhangalaaseeti. Mata dureen faarfannaa samaayii keessa gaafa geenyu mata dureen faarfannaa kan biraan hin jiru yaabboloota. Ani tola isaan obboleessa koo tokkotti kanan himadhu akkaataa fayyina kooti adeemsa cimaan keessa darbe wanti tokko illee hin jiru yookiin ammoo ciminni koo wanti himachuu danda'u hin jiru. Wal beekna lafa kana irratti hundumti keenya iyyuu jechuudha. Hammam akka dadhaboota taane wal beekna waan ta'eef. Wanti nuti cimina keenya himannu hin jiru. Garuu wanti nuti himachuu dandeenyu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Inni immoo yeroo aarsaa kana nuu kaffalu ammas waanuma tokko waan ittiin aarsaan kun akka nuuf kaffalamu nurraa ilaalee nuuf godhe tokko illee hin qabu. Yeroon akkas jedhu ulaagaan namootarraa adda nu baasu hin jiru. Hin jiru. Ulaagaan namoota kamirraati adda nu baasu hin jiru. Nuun addatti akka jireenya bara baraa argannu addatti nuti nama fooyya'e taaneeti miti. Macaafni qulqulluun Roomee boqonnaan 5 qabxii 3 nuuf kaa'e eenyummaa keenya. Ishee kanarratti dubbachuun barbaada. Achiin booddee Roomeen boqonnaa 8 dubbisee nan xumura. Roomeen boqonnaan 5 qabxiin 3 yeroo filamne nuti namoota akkamiiti kan jedhu. Yeroo filamnu nuti namoota akkamiiti kan jedhu Roomeen boqonnaan 5 qabxii 3 nuuf kaa'a. Isa kan akkasiin ilaaltanii barbaada. Qabxiiwwan 3 inni tokko boqonnaan 5 lakkoofsa 6 irratti argama. Boqonnaan 5 lakkoofsa 6 maal jedhaa? Nuti of dadhaboo taanee otoo jirruu jedha. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 6. Nuti of dadhaboo taanee otuma jirruuti yeroo yaadanne yommuu ga'etti Kiristoos warra akkuma keenya Waaqa irraa fagaatan hundumaaf du'e jedha. Nuti otoo maal taanee jirru obboloota of dadhaboo taanee otoo jirru. Kiristoos yeroo yaadanne gaafa ga'u warruma akka keenya dadhaboo ta'an hundumaaf du'e gaafa jedhu dadhaboonni jireenya bara baraatti akka isaan hin galleef wanti isaan dhorku hin jiru Kiristoositti amannaan jechuudha. Look maqaan waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Sana booddee faarsaa obboloota koo sila gaafa yaadu heertuuma kana lakkoofsa 7 irratti kan jiru. Tarii namni nama waan gaarii godhe tokkoof du'uuf fedha qaba ta'a malee nama qajeelaadhaaf waan du'uuf hin fakkaatu jedha. Waaqayyo garuu lakkoofsa 8 Waaqayyo garuu otuma nuyi cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallate nu argisiisa. Otoo nuti maal taanee jirru amma immoo
otoo nuti cubbamoota taanee jiru sila hoo otoo nuti of dadhaboo taanee jiru amma hoo otoo nuti cubbamoota taanee jiru qabxiin sadaffaan lakkoofsa 10 irratti argama. Lakkoofsi 10 immoo nuyi ammallee diinota otuma jirru jedha. Du'a ilma isaatiin waaqayyotti erga araaramne amma immoo nuyi warri isatti araaramne jireenya isaatiin hammam caalaatti ooluuf jirraree jedha. Soo kanaafiyyuu samaayii keessatti warri argaman warri fayyan warri hundinuu lakkaa'uu hin dandeenye sun uffata isaanii dhiiga hoolichaatiin miiccatanii erga nuun jedhee addeeffatanii erga nuun jedhee sababiin guddaan sababiin tokkichi jireenya bara baraa keessatti argamuu keenya yookiin immoo qixa hoolichaa irratti argamuu keenya Kiristoos aarsaan fannoo irratti nuuf ta'e akka ta'e erga nuu kaasee booddee karaa keenya hoo maaltu jira kan jedhu waan sadan kanatu jira jechuudha. Maaltu jira? Inni jalqabaa nuti dadhaboota. Inni lammaffaa nuti cubbamoota. Inni sadaffaan immoo waa hunduma caalayyuu nuti diinota turre jechuudha. So maaliin of jajuu dandeenya? Maaliin of jajuu dandeenya? Yaa obboloota wanta kana gaafa hundumaa itti yaaddu taanan yeroo hunduma warra galata galchan faarfannaa akka jalqabaa sana yeroo hunduma warra faarfatan taatu. Eenyummaa keenya gaafa beekne gaafa gara Kiristoositti waamanne nuyi warra fooyyee qabu akka hin taaneefi Kiristoos ulaagaa tokko malee nu waamuusa sanuyyuu nuti warra fagoo turre amma immoo dhiiga Kiristoosiin warra dhiyaanne ta'uu keenya gaafa nuuf gale qofa fayyinni keenya gaafa hundumaa nu ajaa'ibuu danda'a jechuudha. Nu ajaa'ibuu danda'a. Ani yeroo hundumaa heertuun sammuu koo keessaa hin banne Yoo'eel boqonnaa tokko lakkoofsa 16. Yoo'eel boqonnaan tokko lakkoofsi 16 maal jedha obboloota? Yoo'eel boqonnaan tokko lakkoofsi 16 maal jedha? Mee nan dubbisa. Yoo'eel boqonnaan tokko lakkoofsi 16 maal jedha? Utuma nuyi ilaallu nyaati akkuma dhibe akkasuma gammachuun illee mana waaqayyo keenyaatti dhibeera miti jedha. Maaltu dhibe? Jalqaba maaltu dhibe? Nyaatatu dhibe. Itti aanee hoo maaltu dhibe? Gammachuu fi ililleetu dhibe. Kana jechuun galatatu dhibe. Silaa nuti uummata galateeffachaa jiraachuu qabnuudha. Sababni isaa waamichi nuuf ta'e waamichi salphaamti waan ta'eef. Roomii boqonnaa 8 dubbisee tanii nan dha. Roomii boqonnaa 8 lakkoofsa 31 kaasee heertuu hundumti keessan ni beektanii galgala kana waaqayyotti nu eebbisa. Roomii boqonnaa 8 akkas jedha. Kana hundumaa irratti waaqayyo gara keenya erga ta'e eenyutu nurratti ka'a jennare. Waaqayyo ilma isaa utuu hin mararsiifatiin hunduma keenyaaf dabarsee erga kenne waa hundumaaf immoo ilma isaa wajjin tola nuuf hin kennuure. Warra waaqayyo qo'ate eenyutu hadheessare erga waaqayyo akka waan balleessaa hin qabneetti isaan lakkaa'e kan hadheessu hin jiru. Eenyutu itti faradare erga Kiristoos Yesuus du'ee kaafame immoo gara mirga waaqayyotti argame waaqayyo nuuf kadhate kan itti faradu hin jiru jedha. Maqaa waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. Ergaan misiraachoo kana caalu hin jiru. Ergaan misiraachoo kana caalu hin jiru. Iddoo kanarratti waaqayyotu fayyina keenyaaf jalqabe waaqayyotu fayyina keenyaaf yeroo hundumaa gargaaraadha. Akkasuma immoo waaqayyotu fayyina keenya gara xumuraatti nuu fidaadha. Iddoo kana keessa kan jiru. Waa'ee keenya yeroo kaasu garuu nuti cimoodhaa kan jedhu as keessa hin jiru. Kan jedhu garuu erga waaqayyo akka waan balleessaa hin qabnetti isaan lakkaa'ee jedha. Akka waan balleessaa hin qabnetti lakkaa'uu jechuun immoo balleessaa hin qaban jechuuti. Eenyummaa keenya Roomee boqonnaa 5 keessatti ilaalleerra waan sadii hin dagatinaa ishee of dadhaboo taanee otoo jiru, cubbamoota taanee otoo jiru, diinota taanee otoo jiru kan jedhu. Lakkoofsi 6 of dadhaboo taanee otoo jiru, lakkoofsi 8 cubbamoota taanee otoo jiru, lakkoofsi 10 diinota taanee otoo jiru. Kana keessatti akka waan balleessaa hin qabneetti inni nu lakkaa'e eenyutu nutti faradaree jedha. Kanaafiyyuu fayyinni keenya haala keenya irratti hundaa'u. Fayyinni keenya haala namootaa irratti hundaa'u. Fayyinni keenya ulaagaa namoonni nuuf kaa'an irratti hundaa'u. Fayyinni keenya amantii hangamii Kiristoos irratti hanga nuti qabnutu murteessa jechuudha. Aarsaa Kiristoos nuuf kaffale irratti hangam amantiidhaan akka fudhanne isa sanatu murteessa jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Nan amana. Galgala kana
ilaalchi keessan akka inni jijjiiramuu malu. Maaliif jennaan yaa obboloota yeroo baay'ee waa'ee warra fayyanii kana yeroo laallu ulaagaa taa'uu yaaluutu jira. Ulaagaawwan garaagaraa ulaagaa namtolchee jechuudha. Achiin booddee ulaagaawwan hedduu kaa'uudhaan aarsaan Kiristoos dhala namaaf kaffale gatii yeroo itti dhabutu jira. Gatii yeroo itti dhabutu jira. No. Kiristoos bifa waan tokkoon iyyuu shakkii namatti seensisuu hin dandeenyeen aarsaa guutuu ta'e nuuf kaffaleera. Kiristoositti namni yeroo amane guutuutti aarsaa Kiristoos dhala namaaf kaffale kan kooti jedhee gaafa fudhate fayyina irraatii wanti isa daangessu tokkollee hin jiru. Kun immoo kennaa Waaqayyooti jechuudha. Maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Yoel boqonnaa 16 yeroo hundumaa akkasitti yaadanan barbaada. Akkuma nyaanni dhibame akkasuma gammachuu fi ililleen illee mana Waaqayyoo keessaa dhibame kan jedhu jechuudha. Yeroo sana nyaanni mana Waaqayyootti dhibame kan jedhu tarii nyaata fooniif foon ittiin gabbifatan kana natti hin fakkaatu. Nyaanni sin dhibe akkasuma immoo gammachuun isin dhibe kan jedhu. Gaafa nyaanni dhibu itti aansee gammachuun isin dhibe. Beela keessatti yoomiyyuu gammachuun hin jiraatu waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu beelaan qabamanii beela akkasiitiin beela hafuuraatiin qabamanii galata Waaqayyoof dhiyeessuu malan warra hidhisan akkan hin taaneef Waaqayyo nu haa gargaaru. Warroota kumaatamaan fayyan kan keessaa immoo tokko akka taanuuf Waaqayyo ayyaana nuuf haa baay'isu.